Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Bridge Miidiyaan qophiin keenya Bridge Art qophii artistoota irratti isin biraan gahaa turre har'as egaa itti fufeera keessummaan keenya har'aa immoo keessummaa isin baay'ee jaalattan keessumaayyuu toora ji'a sadii as miidiyaa sooshaal miidiyaa garaa garaati irratti artistii cimaa ta'ee mul'achaa jirudha. Mattaree. Dhugaadha. Sibuta maal? Sibuta jarjarin ballo. Mattare. Sibuta jarjarin ballo. Mattare ballo. Muguru. Ayyee Jirra galata rabbii. Egaa qophii keenya kabajee miidiyaa kanas immoo deeggaruudhaaf dhiyaattee yaada keetis immoo akkuma artistii tokkootitti waan irraa dubbachuuf jirrutti akka dubbannuuf eeyyamamaa taatee asitti nu argamu keenyaaf maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi maqaa miidiyaa keenyatiin guddaa si galateeffanna. Isinillee galatoomaa naaf feeruu keessaniif jajjabaadhaa guddaa jajjabina isin yaawwina. Guddaa isin jaaladhaa guddaa isin kabaja galatoomaa. Galatoomi nu jaalachuu kee kinoo asitti argamu keeti nu ibsiteerta nu galatoomi siin jenna. Mee maalirraa jalqabna seetee sirba dhiiraa dhalaan jedhu sooshaal miidiyaa irratti baay'ee jarjaraara sirbi kee mattaree. Waan duubaa irraa haasofna duubatti deebineeti. Sanaan dura garuu mogoroon eenyu akkuma nama kamiyyuu miidiyaalee biraati irratti ni beekamta. Artistummaa keetiin dura maal turteeyyu? Artistummaa kiyyaan ala atileetiin ture. Na fiigaa. Oduma fiiguu gara sirbaa dhufe. Gisee tokko fiildii kee beekutu murteessaadha. Fiildii kiyya hin beekne tureyyuu akkasuma ani xiyyeeffannoo kee daldaluu fi fiiguu irratti nan daldalalleedha magaalaa muka turriin jiraadha. Hiriyaan kiyya Fikaaduu yookaan Diina ol jedhama. Akka carraa wajjin nu affeertee hin dhufne. Isatu sirba hin dandeechaate sirba sii wayyanaan jedhee. Inni istiidiyoo qaba moo? Istiidiyoo qaba. Yeroo sanitti inni sirbaa. Oduma sirbuu mudannoo isaa keessatti magaalaa muka turriitti wajjin turre. Kiboordii kana shambaqqoodha shaakala beeyta. Carraa kiboordii gisee san shaakaltii odoon argatiin inni tirii irratti dheet shambaqqoodha shaakalaa ture. Ergasii cimee amma abbaa istiidiyooti. Isatu isaa fi mucaas daruu hin jedhan tokko jira. Maazirashaa nuguseetti illee jiru hiriyoonni kiyya. Ati muuziqaa dandeecha fiigicha fiildii kee miti gara nakootti naan jedhan. Gaafa kana kolleeshinii maazirashaa fa'aa jennee naannoo Awwaaree kana taa'ee sirba dalaguun dhufe. Sana booda guutumaa guutuutti itti seente. Guutumaa guutuutti itti seene. Mee bara kami kaa sirbatti immoo tokko jettee kas seente? 96. 96. 96. Okay. Maal tureeyyuu dura artiin sirba kamiis simattee yaadatta? Nan yaadadha. Maaliin ilaata mata dureen sirbicha? Emoo shararita jaalanne tana kinoo kaamormi arrita. Emoo shararita jaalanne tana kinoo kaamormi. Yaa balallisee na tuwwisii shaama sitaa jabaa jarri gamaala. Yaa balallisee gadi qabii shaama sitaa jabaa jarri gamaa. Akkas ture. Baay'ee isaanillee akka milkoofte amanamaadha jechuun yeroo isaanii amma yeroo baay'ee artistoonni baay'een sirba duraa irratti baay'ee milkaa'an. Yeroo duraatiif hin milkoofne. Hanqina istiidiyoo ture. Hanqinni istiidiyoo kun yeroo sanitti riitimii kanaas of argachuutti keessattis nuufis haaraa waan ta'eef nu milkaa'ina qabna. Gama keenya sirboonni sun odoo har'as sirbamuu danda'an ta'e sirboota ciccimoodha. Hoolaa qalleenis achuma keessaa dhufe. Sirbootuma yeroo san sirbame. Nan garagarche malee dhimmaan isaa salaaletti gallaa jedha maazirashaatu sirbee achuma keessaa sirbootuma yeroo san hojjennen fidee amma ammayyeessee hojjedhe. Malee yeroo san wannuma hojjenne buuronni kiyya sirboonni kiyya yeroo san tan hojjenne guuraa jira. Yeroo sanitti garuu istiidiyoo gahaan arganne waan ta'eef milkaa'us baannu amma ta'ee aartii karaa nu agarsiisee abdiin kunne. Gara naayit kilabiin galee naayit kilabii irraa booda immoo gara sulultaatti deebi'ee artuma kana wal qabannee cimsachaa as geenye irra. Baay'ee bareeda. Artistoonni baay'een keessumaayyuu artistoonni Oromoo cunqursaa sirna darbe keessatti uummata Oromoo irra gahurraa ka'aniiti fedhiin artii isaanii akkuma jirutti ta'ee mooroof garuu harka caalu cunqursaa sana cabsuuf yookaan istiraagel gochuuf
baay'ee artistoonni baay'een sababa saniif gara aartii kan dhufan. Ati hoo akkamiin laata sunis jira moo jaalaluma aartiitiif dura yeroo? Dura jaalaluma aartiitti nan dhufe gaafa aartii keessa galtu quuqama saba keetii ilaalta waan laaltu irraa hin ibsatta. Waan laaltu irraa immoo gaafa ibsattu dararamni hamaan sirra ga'uu danda'a. Sura akkuma jirutti ta'ee baraaf sareen kaasa sanii mitire? Sirriidha. Maal godha keeyyatan qabdu? Hin qabdu. Keeyyatan qabdu waan ta'eef. Saniif hawaasa keetti aartiin an hawaasatti mitire? Sirrii. Affa aartii miti. Aartii waan ta'eef hin dhabamu inni. Yookaan dabballee filadhuu sirbisiin jechuu dandeesse. An ammoo faddaaladha waan ta'eef namuuf na filachiisee na sirbuu hundisiisuu hin danda'u waan ta'e sun nu muudachaatuma keessa dabarree as geenye. Boruus tan dhufu immoo walumaan laalla. Haya sirboota kee baroota sirna darban keessa kan hojjetame jira 2016 akkuma dura kaasuuf yaale yookaan immoo akka lakkoofsa biyyattiitti naannoo 2008 sirboonni warraaqsaa sirboota maraachaa wayii hojjetaa turte. Yeroo sana barata yuunivarsiitiin tureeyyuu warra yeroo san sirbaan uummata Oromoo sochoosan uummata Oromoo qabsoof sochoosaa turan keessaa ati tokko turte. Dhugaadha. Mee bara sanaa yaadannu maal ture? Sirboota akkamii faatu ture? Ambo gubbaan tiitaa mogorirraan tiitaa salaalee gubbaan tiitaa foolii jajjabeen na turgaaye foolii qeerroon na turgaaye foolii gootaan na turgaaye ushururuu qeerroo mataa guduruu mortuuf sobduu biyyaa nama baasa duruu. Odootis keen jiraatte hoolaa sardiinni nyaattu walii galtee qabaanne gadi. Ambo gubbaan tiitaa mogorirraan tiitaa salaalee gubbaan tiitaa gindoo gubbaan tiitaa foolii gootan na turgaaye foolii qeerroon na turgaaye. Adduun biyyoormaaniitu ol ilaaleen dadhabee atormaa namaan naatu Oromiyaa too jedheen dadhabee Harmee too jedheen dadhabee aadaa too Oromiyaa si malee jiraadhu annaniyaa. Achitti na deebistee anaayyuu maaliifan kana kaase barte sirna san dirqama akka kaasnuuf barbaade osoo hin ta'in yeroo sanitti wanti gaariin tokko akka dhufuuf sis dabalatee namoonni si fakkaatan artistoonni gameeyyiinis artistoonni lafaa ba'uunis waan baay'ee hojjetanii jiru. Miirri yeroo san ture akkam fakkaata? Egaa akkuma beekamu wanti gaariin wayii akka dhufuufidha kan irratti hojjetaa turtanii akkam fakkaata? Hoolaa qalleen illee sanaan dura natti fakkaata. Hoolaa qalleen kan maal wal qabatee jira? Kun duuba geerarsa waan qabuufi hoolaa qalleen immoo gaafa riitimii jijjiiru sirbuma kanatti keessatti hammatee jira. Hoolaa qallee sammaana bira na yaalaa dabartire. Hoolaa qallee kochee nyaachuu barree erga hoomi lammiin koodiina gabbar eebbisa dunnaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan kabalan taaddee birruu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan tan. Finfinneetti gal beenaa raddaa guulalle dhiiroo wal dagan ijoollee waliin goddanne. Finfinneen handhuura keenyaa mitiire wal dagachaa turre mitiire. Wal dagachaa turre mitiire. Har'allee numa dagannee Finfinneen natti mul'atte asiin gadi. Qabiyyee isaa irraa haasofnu qabiyyee sirba kana. Ayyee. Akkuma beekamu sirba warraaqsaati. Dhugaadha. Mee sirba yeroo namni dhaggeeffatuu fi mooroof abbaa hojjeterraa wayi dhagahuun mee waan sana irraa nu haasa'e wanti yeroo san jiru akkuma jirutti ta'e kanaanis wal qabsiisiti sirba kana mee amma tokko irraa nu haasa'e qabiyyee. Sirbichi kun egaa maastar pilaanii gizee jarri kun diddaadhaan maastar pilaanii kana murteessanii anis immoo sirbicha sassirbuudhaan murteeffadhee hojjedhee sirba san ittiin quufne dinqeessa dabalaati kana biree annaa hojjete halkan irriiba malee rafee buleetan ganama maastarii godhee gaafa inni naa kennu sirbi kun naan taaneen jedheen waaqee fuudhee gadhiise sirba san. Sirba san fuudhee gadhiise waaqee mucaan hiriyaan kiyya tokko jira. Sirbi sun torbee tokkoon booda gaafa warraaska kana akka malee godhee warraaski kunillee dhoo'ee sololta keessatti. Sirbi sun ga'umsa qabaachuusaa gaafa sanan beekanillee nama naa waraabullee dhabee moobaayiliidhaan waraabamee gadhiise. OMN achuma fuudhee tapha mataasaa taphachaa ture.
Qabiyyee isaa kana fakkaataa ture yeroo sanitti. Yeroodhuma fakkaata. Yeruma fakkaata. Isaan hin dhaabbanne egaa nurraa yaasa warra hin jiraan gurra fixxee moleellee hin gurguratin maasaa dabalaa turre. Achi geenye siin jedheera. Achi geenyetis kaa eessa geessanii eessatti dhaabbattaniin immoo kaa'e. Walumaan inni kan fuulduraa waliin laalla. Waliin laalla. Injiraan an jette sun innis sirbuma qabsooti. Sirba qabsooti. Tartiibumaan akka itti deemaa deemnu fan. Sirboota kee baay'een akka jiran nan beeka. Maaliifanii tokko tokko kaasuu barbaadetan malee guutuusaa yoo kaasne artistiin gaa wanti gadi baates wanti gadi baases kan gadi baasirra kan gadi hin baasnetu caala. Jechuun ni danda'ama. Torbeettu nuun fidnu waan ta'eef dhugaadha. Amma akka miidiyaatti haasofna malee akka walaloo fi daloo walirraa binnutti miti. Kanaafuu mogoroo koo isattaanii kan dhufe isa nurraa yaasaa hin jiraan kan jedhu sani. Moleedha. Molee. Isattaanii moleedha. Molee irraa isaa suufne sana booda nurraa yaasaa hin jiraan kan jedhu sani. Eeyyee. Achitti. Moleen immoo maalin? Allayyaa biyya leegaa barnangeessu karaani. Tuttuqaa saba orma nan dandeessu garaani nan dandeessu. Jaarsi waareeyyaasuu karra yaasa malee. Ormi booreen baasu abbaatu baasa malee. Emolee yaa emolee omoo laga yaa emolee. Si jalaa qabu dinnaan dhaabdeeti. Lakki filtiroon kunis dullumnis waan na qabdeef. Dullumni hin jiru. Natti fakkaate kana daawwattoonni keenya yaada itti kennanii dullumni hin jiru. Baay'ee yeroo hundumaa onneen jira taanaan. Dullumni hin jiraatu. Nullee taphumaaf jenne garuu. Dhugaadha. Onneen kee dullumti waan dhufuyyuu waan sitti dhufuyyuu hin fakkaatu. Ganaa waggaa 17 akka hin dullooman. Hin beeksisaa miti mucaa mataa guduru. Istaayiliin wanni kun maal jedhama mee takka immoo irraa taphan? Goofareen kun moo? Goofareen kun mallattoo keenya. Anaaf shimee abarraaf akkanumatti nu beeytaa mitire? Sirriitti. Ijoolleen baay'een har'a firaa olfaan illee akkasuma. Atis maal sanuma? Kun kiyya jalli yaadame maal? Yaaduma jala murtee. Sanuma dhugaa. Ijoollee magaalaa kana fakkaadhatteetti jala murtee malee. Maanillee mucuma baadiyyaati. Na rukutiin gaa'ima boroo. Kanaafuu istaayiliin kun baay'ee shawaa irratti keessumaayyuu gara tuulamaa kanatti baay'ee beekamaadha. Jechuun duratti guutuu biyyattiitti baay'ee beekamaa afroo wanti jedhamu jira garuu haala kanaan miti. Keenya kun odaas ni fakkaata. Dhugaadha abbootuma keenya irraa dhaallee. Goofareen kun kaa. Har'a istaayilii dhufu ta'aa jira baay'ee keessumaayyuu sirriitti yaadatamaa jira. Uummanni of ta'e ofitti deebi'eera. Duras har'as ta'ee kaleessas ta'ee uummanni keenya wanti waan isaatiif qabeenya isaati irratti albuuda isaati irratti of hin taane hin jiru. Rakkoo cunqursaati. Rakkoo cunqursaati. Har'umallee nu amma ijoolleen tokko tokko waan beekamtii qabnuuf akkatti faayuma kee kana diinni sitti naafee guyyaadhaan maal inni kun immoo jedhee dhiibbaa sirraan gahaa oolu jira. Ijoollee beekamtii hin qabne faaya isaanii kana irraa kutanii maqasuma danda'a kanaaf digattaa himee jedhee guyyaadhaan rakkisaa oolutu jira. Malee kuni mallattoo aadaa abbootii keenya irraa dhaalle. Waan ani ibsiisarra finnee miti. Naannoodhaa naannootti walaa darbuu malee tuulama keessatti goofaree haa ta'u gara Booranaa yoo dhayte Karrayyuu bira yoo dhayte immoo martuudha. Martuudha. Martuu suni raastonni kunuun isa nurraa fudhatan nurraa dhaalan. Gaammeedha mucaan gayeessi tokko gaafa gadaasaa ga'u gadaa abran keessattis 8 keessattis gaammee guduruu gattee qeerroo yaateedha mitire sirbillee. Saniif kuni duudhaa keenya keessatti waanuma dhaalaa dhufne. Ilma tokko ilma gayeessa san gaammee jala haadanii muudanii bobbaasu. San har'a faranjiin illee nurraa fudhattee istaayilii godhattee baalaatoolii jedhanii. Mooroof reegadhaaf illee yeroo reega illee itti fayyadamaa turan. Warri kun shurrubbaa dheeressan malee reegee istaayilii irratti hiiphaap irrallee jira. Maayikil Jaaksan oo fudhatte dura goofaree ture nuyi. Baay'een isaanii jira keessumaayyuu warri gurraachi Afrikaa waan akkanaa hin fayyadamu. Oromoon immoo oriijinii isaa yookaan immoo ka'umsa isaan ganne. Ka'umsa isaan ganne. Oromoon ka martuudha. Rifeensi keenya kun uumamumaan bishaanii fi waan qabu kana kunuunsitee dibannaan martuu ta'a afunni. Saniif faaya keenya bareedina keenya waan biraa miti.
Martuwaan jedhamu kun isa direedii ta'u kana. Isa direedii ta'u kana. Kee kun oduu amma osoo maramee as gaayyuu garuu akkanatti hin bareeda. Mee immoo gaa duubatti si deebisaa mogoroo koo sirboota kee tartiibaan baay'ee isaa kaasuu baannus ishee injiraan jettu sana akkana kaastee dabartuun barbaada. Baruma wal fakkaataa keessa sirnuma wal fakkaataa keessa waan hojjetteef jechuudha. Dhugaadha. Wanti darbuun daangalli ta'e qabeenya saba koo nyaatee fite nurraa yaasaa warra injiraan gurra fite waddi garbu. Waddi garbu. Waddi garbuun daangalli ta'e qabeenya saba koo nyaatee fite nurraa yaasaa warra injiraan duraa kanan jedhe. Duraa kanan jedhe ani qeerroota naman ani qeerroota naman ani gootatta naman ani hooboota naman barasan. Sittaa tolu barasan. Barasan. Kunis sirbuma warraaqsatii quuqaa yeroo san jiru kan immoo rakkinoota yeroo san jiru kan ibsudha. Dhugaadha. Asirratti waan ta'e akkanaa kaastuun barbaada. Jechuun akkuma artistoota kaanii Oromoon mataa ol qabatee deemuuf dura xiqqoorraa kaastee turte. Yaamanii namarraa waan ta'e gochuun jira mallattoo kee agarsiisuu irratti rakkina jira kan biraa fi Finfinnee kana keessatti Finfinnee dhiisitii uffannaa aadaa Oromiyaa guutuu keessattuu reef konfidensiin uffatamaa deemaa jira. Kun immoo cimina warroonni waan nutti kennanii darbanidha. Isinis har'a isa sana baachaa jirtu. Ati sirboota kana yeroo sirbitu akkuma nama kaanii wanti sirra ga'e hin turre? Baay'eessaa tureera. Andarbee caala moo nufu caala hoo jenne? Kan nufu. Yaa fu caala baraaf sareen kasa sasiin jedheera duruma bara. Maali dhaan keeyyatan qabdu? Malee ilma Oromoo taate ati gaafa hin barreessii jirtu wanti sirra hin geenye jira. Oromoo ta'uu keetiin uumamuu keetiin jiraachuu kee irra gaaddidduu kee warra jibbu hin jiru warra mallee. Jira suni maaliif seete? Tan nufuuf qophaa'uu qabnaadha malee andarbees sanumas kaasuun gatii hin qabu jedheetan malee baay'eedhaan. Bakka inni itti garba daakee farda yaabbadhee baqachaa ture jira. Finfinnee bosona godhannee as taa'aa turre jira. Waggaa 3 aniif shimeen odoo manaan bahin bakka taa'aa turre jira. Darara hamaa san keessatti waa baay'eetu nu mudachuu danda'a. Mana daattis jiddattis hidhamnee irraa aniif shimee waliin sulultattis akkasuma suni gatii hin qabu. Ani garuu gatii qaban jedha maaliif seeta? Gatiin qabu hoosiin jedhu gatii qaba. Naa gala wanta ati kaasuu jibbite sana anis hin kaasu. Garuu isin wanti dhaaltan jira. Dhugaadha. Warra duraanitirra. Dhugaadha. Akkas ta'uun keessan immoo warra itti aanee dhufu waa'ee dhaalchisa. Dhugaadha. Gatii guddaan sana. Dhugaadha. Har'a itti quufnee jirra kalee beelofnee sana kaasuun barbaadu. Dhugaadha. Garuu wanti isin yeroo san taatan sis ta'ee namoonni biraa wanti isin keessa dabartan uummata kanaaf jettanii yeroo qabsooftan wanti isin keessa dabartan. Dhugaadha. Nuufis ta'ee warra nuu gadi jiran warra gara fuulduraa dhufaniif har'i yoo bareedaa ta'uu baate wanti bareedaan akka dhufu isaanis istiraagil akka godhaniif kakaasa jedhee waan yaadufan malee si dura goruuf himti. Dhugaadha. Sii gala. Dhugaadha. Hayyee. Ati artistoota gameeyyii keessaa nama tokko. Artistoonni Oromoo Association Maabar Oromoo Artist Association Maabar yookaan immoo waldaa artistoota Oromoo jira laata? Moo yoo hin jirre ta'e jiras jedheetoo abdii irraan qabu. Hin jiras jedheetoo dubbachuus hin danda'u. Okay. Osoo jiraate garuu gaarii miti amma. Jireenya jira. Warra laaqetu jira. Jireenya jira. Labsii isaa maaru waacee wajjiniin koree filachiisuun tureen. Warri gahee isaa malee fudhatanii borcantu jira. Waldaa artistotaa kana Taaddalaa Gammachuu fa'aa ture yeroo isaan jiranitti yeroo Taaddalaa fa'aa Maammad Jaalalaa fa'aa harka tureeyyuu gaafa warri ana ilaallata jedhee karaa nu koree filachiisuu saniin seera qabeessan waldaa artistotaa kana gurmeessineet gadi fageenya laalla jennu gareen borce tokko jira. Garee sanis maqaa waan hin barbaanneef. Atu guyyaa dhiyootti arguu dandeessa. Akka dhuuftuun barbaadu anis odeeffannoo xiqqoo nan qaba garuu moora ofiisinumarraa warra achirra poozishinii sanirra warra ture gaafa inni hubachuu yaadeen malee. Dhugaadha. Sana garuu osoo cimee maaliif seete? Artistoonni baay'een artistoonni Oromoo ati amma kaameeraa duuban yeroo waliin bilbilufaa wanta waliin haasofne jira. Warri dhokatanii hafan jiru waan baay'ee hojjetanii. Dhugaadha. Hiyyummaadhuma isaanii wajjin gaafa isaan du'anii namni baay'een
bu'aa isaanii fa'aa gadi baasa miidiyaa irratti fa'aa gadi baasa barte. Dhugaadha. Asooseeshiniin kun yookaan immoo waldaan kun osoo cimee jiraate ijoollee lafaa ba'ullee ni gargaara. Dhugaadha. Warra dhukkubsate kanallee ni gargaara yaada jedhuun qaba kanarratti akka haasoftuufan. Dhugaadha kun Faayidaa guddaa bu'uurri qaba. isaatis waldaan artiistota Oromoo oddoo jiraatee oddoo ciminaan tan dalagu ta'ee kun barbaachisaan isaa waan wal gaafachiisuu miti. Waldaan atileetotaa akkuma jiru kana akkuma waldaan gaazexeessootaa jiru kana wanti hundumtuu barbaachisaa ture kun barbaachisaan isaa waan wal gaafachiisuu miti. Garuu ani faayidaa kiyyoon argadhe karaan itti si harkisuun qaba. Waldaa saniif miti an dhibbattee hojjettu. Faayidaa dhuunfatiin wal lalluu ta'e. Faayidaa dhuunfaa san keessaa immoo baatee ati dhuguma artii nan hojjedhaa gaafa jettu artiin tan paartii miti hawaasa kana fakkaattee hojjechuu qabda. Hawaasni koo gammade taanan nan gammada. Hawaasni koo gadde taanan wanni inni wajjin hin gaddineef hin jiru. Hawaasa bal'aa kanarraa dhalanne waan ta'eef. Saniif waldaan kun silaa jabina ijoollee keenya tan duubatti hafaniis tan har'a hojjetanii hojii ciccimaa of harkaa qaban sababa horiitiin hafan warri dandeettii kumaataman nu caaluu danda'an jiran warri dandeettii qaban dandeettii isaanii toluuf fayyadamin warra hafan jiru. San ta'uudhaaf jabina dhuunfaa isaaniin hawwaani. Jabina dhuunfaa isaaniitti hawaasa isaaniitti gadi bahanii waan hojjetan saniin dhabdhabachuu hin danda'u jedhee yaada. Artiin abdii si kuchisiisa abdii kutuu hin qabdooti. Cimnaan hojjette keessa bahuu hin dandeessa. Namarraa waan eegin namarraa waa eegde hin kufta. Teessuma waa'ee nama sanii yaada ol ta'an ta'eef hojjechuudha jedha. Itti deemudha. Itti deemudha. Yoo itti deeman malee bakka taa'anitti yookaan bakka ciisanitti kan namatti dhufu du'a qofaa. Du'a qofa. Akkuma jedhamu san. Dhugaadha. Galatoom. Sirboota keetitti deebina. Ayyee. Sirba bara 2016 akka lakkoofsa warra adiitti yookaan immoo akka lakkoofsa biyyattiitti 2008 warroota hojjetaman sirboota warraaqsati as sirba ji'a 3 dura gadhiiste kanaan dura kana gidduutti maaltu ture? Hoggaa furiin boodan sirba kanatti deebi'ee. Sirba kana dura 2011 yoo lammaffaa soddaa keessan ta'e jedhu jira. Laaleen jira akka kaastu barbaaditan. 2011 kunaan hojjetame. 11 akka keenyatti. Maal ture qabiyyeensa? Qabiyyeensa aadaadha. Aadaa keessaa Inkakisa kokorin inkakisa Oromia lafti teenya gaddisa ada poda Inkakisa kokorin inkakisa Oromia lafti teenya gaddisa Gada poda sena keenya beeksisa Gada poda sena keenya beeksisa Kooti jedhee tani fe'as bahe yoo lammaffaa ganda keessan ga'e Kooti jedhee tani fe'as bahe yoo lammaffaa soddaa keessan ta'e saayii makooti firii faca'e. Baay'ee bareeda yoo lammaffaa soddaa keessan ta'e. Talabbaa gadaanaa fili. Ishii safuun bultunaa fili. Soddaa wasiin jedhu soddaan kabaja qaba. Of course. Jiilaan qabuani. Warra of hin taane nan of ta'a jechaa jira. Warri jiilanii akka deebi'anii miti ree? Jiilanii akka deebi'an. Waa'ee beekta agarsiisaa jirta. Yoo lammaffaa soddaa keessan ta'e. Yoo lammaffaa soddaa keessan ta'e. Abalishis hin ta'u. Ati jiiltee osoo hin ta'in warri jiilan jiru. Warri jiilan jiru. Sana jechuufan. Yoo lammaffaa soddaa keessan ta'e qabiyyeen isaa aadaa fakkaatus duudhaa fakkaatus. Duudhaa fakkaatus. Garuu ergaa biraas of keessaa qaba. Guyyaa sabboonaa fakkaatanii suma afaan keenya haasaa oolu. Galgalaan hammatanii rafan. Sanan jedhaa bara. Hambirooti. Saniif warroonni kunillee of ta'uudha. Yoo of taane nuyi namni of ta'e alaayis manatti of ta'uu qaba. Ala bichaa of taatee sabboonaa of fakkeessitee gaafa galtummoo mana keetitti itillee ormaa baattee kaattawoo ta'e sunis rakkoodha. Kanaafuu Oromoonuu waan baay'ee qabaa wanti waraabameen dhumne karanatti deebinee ofaa taanuu eetu. Ofaa taanuu. Oromoon wanti hojjetamuuf baay'ee qaba miti osoo artii dhiisii waan gara barbaadde. Gara barbaadde waa baay'ee ati gaafa gaa'ilallee geechuu ati saba kee faana. Yoo narraayis deemte yoo hirattes intala Oromooti. Baay'inni isaa bakkasitti of dhabeeti beektaa rakkachaa jiru. Gaafa kana laalee tanan atileetonni keenyallee
warra of hin taane baay'ee isaanii waan an arguuf waan lammaffaa soddaa keessan ta'edheen. Taajjabbii. Taajjabbiidha. Dhiirri gootaati jettu manatti gaafa galu icciitii sitti naasofne yaada manaa keetti nan haasa'a. Dhiirri goota jedhee manatti galu gootota keenya jajjabaan maallaan akka nyaatamaa ture in arginaa mitiire. Inni goota jettu alatti goota ta'ee gaafa mana isaatti immoo laafaa ta'u silaa manaa goota ta'ee gadi ba'e alattis wanni goota san taasisan hin jiru. Gara namni bassoo afaan qabu mootii jedhaa mitiire. Danda'ee dubbachuu hin danda'u. San waan ta'eef hoon lammaffaa soddaa keessan ta'edha. Baay'ee bareeda baay'ee. Maaliif seete naannawa kanarratti akka haasofnu kanan barbaade qabiyyeen isaas bareeda. Akkasumas immoo uummanni illee baay'ee jaalatee ture. Dhugaadha. Kanaafuu carraan artistiin itti argamutti immoo uummata bira gaafa ga'u waan sanarraa yoo haasa'e yoo ibsa kenne namni wanti mataasaa kaayee darbuurra gaafa carraan kun argamu immoo kuni kana jechuu barbaade jettee gaafa itti himtu. Dhugaadha. Harka caalu bareeda jechuufani karanatti siqna immoo. Ayyee. Bara kanatti siqaa jirra si butaan jarjariin bal'oo. Dhugaadha. Kunillee jaalalas ni fakkaata. Sirbaaf abjuu abbuma xiqqata. Har'a nuu fiigta. Sirbaaf abjuu maaliif seete as keessa jira gaawwan baay'ee. Mee gara natti haa dhufnu ji'a 3 dura natti fakkaata. Dhugaadha. Ayyaana irreechatee fi waan akkasiiti YouTube irratti yeroo laalu carraasii waliin sirba kanarratti haasa'uun arganne garuu yeroo nan laalu ji'a 3 dura jedha baay'ee bareeda baay'ee si jaalatameeras. Kan duris jaalatamaadha garuu kun immoo keessumaayyuu sirba warraaqsaa keetii warra seenaa beekutu baay'inaan jaalatama. Kuni daa'imarree raasaa ture TikTok irratti gaafa laallu namni sirba san duwiitiin goone dubartoonni illee si gobaa wanta jedhu kanallee ofumaaf itti cabsaa turan. Dhugaadha. Mee si gobaan jarjariin bal'oo xiqqoo irraa jenneeti sana boodammoo qabiyyee sarraa soof. Akkuma tu jette ka sirbi kun baatii 3 amma gaafa sirba kana hojjedhu galan nangajoo xilawani. Hiriyaa koo nama baay'ee jaaladhu. Gara waggaa 4 artii kanarraa tureera. Guyyaa dhiyoo keessatti hojjedhee deebi'uudhaaf kanaan sirba kana sirriitti ulaagaalee inni barbaachisu cuuffee micciiree hojjedha jedhee odoo yaadu sirbi kun irreecha ga'uu qaba naan jedhe. Baatii 2 keessatti maal godhe tan maal godhe waraabna odiyoo ani naffixaa meesingii iyyoo bukaasoon bira nan geessaa ati wanta uffattu bichaa qophaa'e kaameeraa hojjennaan jedhe. Galatoomin jedheeni sirba torbee 2 keessatti ariitiidhaan akka maaraatoonitti kaanne asiin geenye milkaa'inatti argadhe. Baay'ee bareeda baay'ee yeroo baay'ee itti fudhatamee akka hojjetamedha kan agarsiisu. Ati garuu yeroo xiqqoo keessatti waan bareedaa kana fide. Yeroo xiqqoo keessatti milkaa'ina arganne. Mee irraa jennu xiqqoo ishee. Ayyee. Akkamitti ka'a? Hooka'oo laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Qirreessa miichanii laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Boroborita laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Gootarraan dheessanii laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Konita laali jorroo bosonaa laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Laali jorroo bosonaa silee liisa goonni. Matarin bal sibutaan jarjarin bal sibuteen jarjarin bal wohoo callaa keessa girgoodin galla baafarda daama ijoollee Oromoo si nabdattaare wohoo akkamiin akkanaanii akka gadaan jedhu sanii akkanaanii akka lammiin jedhu saniin. Sibutaan jarjarin bal. Sibutaan jarjarin bal. Sigobeen jarjarin bal. Matarin bal. Amazing. Egaa kana jennee bara amma irra jirurra geenyee jirra. Bara kanas immoo waan baay'ee bareedaa qabattee dhuftee warra duraan dhandhama wayii barsiiste ammas immoo dhandhama baay'ee bareedu qabattee dhuftee sirriitti ammallee warraaqsaa jirta.
Sirba ammaa kana ammoo dhugaa dubbachuuf wanta adda isa taasisu bara sooshaal miidiyaan itti cimaa deemu kanatti immoo Dhugaadha. artistoonni baay'een akkasitti dammaquu qabu jedheen yaada baay'isooyaan jechuun bara sooshaal miidiyaan cimee dhufu atis fayyadamaa ta'uu qabda. Dhugaadha. Kanaafuu immoo ati amma caarraa jiruun namoonni baay'een sirriitti wal harkaa dabarsanii warri afaan hin beekne illee sirba kana keessumaayyuu warri 11 sirboota riitima akkanaa qabuun dubartoonni isaanii fa'aa yeroo ittiin dhiichisan argeeran kun waan salphaa miti. Dhugaadha. Artistiin Oromoo asirra gahuun jechuun duraan waan xiqqaadha jechuu miti. Har'arra bara sooshaal miidiyaa kanatti bara hojiin hunduu miidiyaa ta'e kanatti isinis waan kana keessa galtanii sochii keessa galuun keessan cimina keessan ibsa. Dhugaadha. Akkasan jedhaan. Artiin tokko dorgommiidha. Wanti muuziqaan Oromoon guddannee muuziqaan keenya duubatti harkifatee jennee boonyuu sun tokko kanuma nu agarsiisa. Madaallii nu agarsiisa. Oromoon of ta'eera siin jedheedhaa mitiire? Lammiin keessi duuba hiriiree waan gaarii akka hojjettuuf hin fedha. Horiidhanis faayinaansiidhaanis bira dhaabbachuudha rakkina hin qabu. Hojiidhaan itti agarsiisuu qabdaate. Hojiidhaan agarsiisnan wanni si bukkeen dhaabbanneef hin jiru. Gaafa immoo uummanni Oromoo kun aamileen si bukkee dhaabbatu kanaati. Atis immoo waan gadi bu'aadhaan ba'uu hin qabdu ati. Waan cimaa tokko fuutee fi yoo baatee dorgomaa ta'eera artiin kiyya keessatti of ilaala. Uummata Oromoo bakka bu'a. Yoo gadi bu'aa ta'es uummata Oromoo keessa nam tokko anuma arrabsiisa. Waan ta'eef sirriitti cimtee sabni xiqqaanu artiin isaa eessa jira yoo jenne inni ilaallaa mitiire immoo saba bal'aa kana qabna. Uummata miliyoona 60 qabna. Uummanni miliyoona 60 keessa magaalarra baadiyyaarra haala gargara ittiin haala diinagdeetiin itti tolee laaluu yoo baates miimooriidhaan bira ga'a hin dhaggeeffata. Ittiin burraaqa. Duraan ba'aa ormaatu irra jira. Ba'aa ormaa san dhaggeeffata. Dirqamaan banee dhaggeeffata. Mana daldalaatis haa ta'u ittiin waa harkifachuudha. Har'a keenyas immoo muuziqaan bareeda yoo ta'e ittiin harkifachuudha keenya saniis hin danda'a waan ta'eef yeroo kanatti dorgommiidha. Yeroo dorgommii kanatti waan gaarii fiddee dhufuun immoo si gammachiisa sumaafis dorgomaa taata dorgommii keessa si galcha. Kuni keessumaayyuu warra si fakkaatan warra hojiirra jiran ergaan kun sirriitti kan isaan ilaallatudha. Dhugaadha. Waan tokko si gaafachuufan deema. Kana keessaa immoo xiqqoo baanee mogoroon yeroo isaa artiin alatti akkamitti dabarsaa? Maal baay'ee jibbitaa maal baay'ee jaalatta? Ani cinqii qofan jibba. Cinqii fedhu jaalalan fedha. Hawaasa koo faana bashannanuu nan jaaladha. Hiriyaa koo xiqqaa guddaati. Hawaasa kiyya faana oola. Hawaasa kiyya faana nan gammada. Gammachuu guddaan qaba. Isa gammachiisa. Osoo weellisaa ta'uu baattee tarii maal ta'uu dandeessa jettee yaadda? Oduu weellisaa ta'uu baadde nan fiiga nan beekama. Abbabaa Biqilaa fa'aa bakka buutaa. Isaanis bakka bu'uu baadhu. Finfinnee matan irreen kaachuu dadhabaa asii kaadde sululta ga'uun dadhabaa laata. Naannoo Finfinnee marsuu eeguuf gaa'e kun. Eeguuf anani. Malee meedaaliyaa fiduuf haa ta'u Finfinnee sirba keessaniin artistoonni baay'een eegdanii asiin geessaniirtu. Dhugaadha. Kanaafuu osoo weellisaa ta'uu baattee atileetii ta'uun kee nafu. Ta'uun hin hafu yookaan daldalaan ta'ata. Daldala ammallee biizinasii daldalaatiin akkam waan irra jirtu natti fakkaata. Daldaluu keessa illee jiru artuu mana hojjedha. Artii cinaatti waan argadhe saniin yaa maatii koo jiraachisuu nan danda'a jedhee yaada. Maatii qabda horatteerta? Ijoollee horatte? Ijoollee horadheera. Siifaa guddatan akkuma kee ijoollee biyyaaf bulan illee nuufaa ta'anii. Nagarra tiiktook irraa nama faana hojjette. Nan argaa intala kiyya kun yookaan ilma kiyya nuun hin jenne malee ati inuma agarra. Ijoolleen kee karamitti shifti gochaa jiru kan si hordofu moo kallattii biraa qabu? Amma daa'ima waan ta'aniif ganaadha. Hiree mataa isaanii. Sirboota kee hin dhaggeeffatu? Hin dhaggeeffatu baay'ee jaalatu. Murtii isaanii irra gahuudhaaf ganaadha. Hiree isaanii ofii murteeffachuu danda'u waan ta'eef ganaadha. Karaa biraatiin immoo miidiyaa biyya kanaa mee akkamitti hubatta? Ati artisti dhagaa miidiyaattis dhiyoodha. Oolmaan keessa yeroo baay'ee sanaan kan wal qabatudha. Dhugaadha. Maal koomanti goota? Gara keenyattis hin dhufta? Miidiyaan biyya kanaa ka miidiyuma dhuunfaa malee miidiyaan kun cunqursaa jala jiru. Cunqursaa kana keessa immoo taatanii
waan gurguddaa hojjechaa jirtanii ammas jabaadhaa akkanuma afoola keenya irrattis artii irrattis beekamaa akka mogoroo bichaa odoo hin ta'in dargaggeessi keenya lafaa dhuftis baay'eetu jira. Ijoollee keenya waamtanii ijoollee xixiqqaas wanti isin gaafachaa turtan wanti isin irraa gammadee jira. Baay'ee isinitti gammadeera. Kanumaa ol immoo akka cimtanii kanaa ol waan gaarii dalagdan abdiin qabaa. Iddoo hanqinaati hanqina wanni jennu walitti himna keessan keessoo keessa wal akka biriij artiitti egaa amma specify gochaa jirta. Waan gaarii moo nu kaasteerta cimina keenya nu kaasteerta akka jalqabaatti homaan jettan jabaadha jette galatoomi akka laafisaatti immoo maal sirreessinu biriij artii jechuun ka'umsi isaa maal akkumaati amma dura naa kaastee biriij amma chaanaalii lama jira afaan oromoo fi afaan amaarati nuti immoo biriij artii kanarratti artistootuma affeerree waan jiru irraa dhugaadha amma maal sirreessinu akka wanni sirreessitan amma ammaatti gama yuutuubitiin malee gama miidiyaatiin wanti guuttatan hin jiru. Kanaan booda immoo akka dhuftanis abdiin qaba. Cimina gaariidhaanis isin eegna. Nullee isin bukkee dhaabbannaa akka artistotaatti akka ijoollee lafaa dhufas nu affeeraa waan guddaadha. Gadaa qabna. Gadaan waggaa 8 2008 akka biyyattii tanaatti gadaa mogoroo ture. Baran immoo 2016 gadaa gadhiisuu hin danda'a. Dargaggeessi nu bakka bu'uu danda'an immoo baay'ee isaaniitu jira. Saniif isaanis xiqqaa keenyas nama jabeeffata guddaa keenyas nama jabeeffata yoo guddaa keenya kabanya xiqqaa keenyas kabanya wal malee oromoo waan biraan qabnu nuyi wal jabeessuu qabna jabaadha isiniin jedha isiniinis. Thank you so much atis nu jabaadhu nu jiraadhadha. Dhumarratti gaafii lama qaba tokko maalinni mogoroon garamirra jira amma sirbi kanaan dura bahee jira sirriitti deemaa jira sirriitti ilaalamaa jira bareedadha ammasi. Gara dhumaatitti immoo yookaan dhuma gaafii kootitti uummanni mogoroo immoo akkamitti taa'ee gara fuulduraa maaltu jira wanti dhufaa jiru jira. Sirbi kun egaa xiqqoo amma ganaa baatii 3 keessa irraa mitire. Isuma dhabdhamatanii yaa raawwatanii malee karaa barri kootitiin ammas guyyaa dhiyootti akka ol agarru abdii qaba. Hojii odiyoo xumureera. Hojii 2-3 wanni ta'an odiyoo san keessaa filadhee guyyaa dhiyootti isin dhaqqabsiisuu hin danda'a. Milkaay duubatti sin deebisu malee artistoonni walitti dhuftanii baay'ee hojjetaa jirtuyyuu artist association gaafii jedhu san keessatti osoo hin kaaseenatti tolaa goobeellee sirriitti warraaqsaa turtanii. Dhugaadha. Duubatti si deebisuu ta'a malee sanarraa osoo na haasofte natti tolaa. Dhugaadha ka amma goobee keessatti hawwisoo salaalee nuu fakkeenya warroon hangafa nuu ta'anii bu'uura nuu ta'an tan akka Mabeet Tolasaa. Tan akka Dajanee Kaasee, tan akka Bilisummaa Raggaasaa, tan akka Bosiyyoo, tan akka Daffaar Bizuu, tan akka Ayyalaa Nugusee kun hangaftoota keenya. Isaanumatu mataa walitti nu qabee guddaa isaan galateeffadha carraa kanaan. Goobee kanas goobee kana akka magaalaa Finfinnee keessa luka takkaan ishee dhaabnee shimala keenyan goofaree keenyatti agarsiisne diina naasisne. Sun immoo akkuma duratti isin jedhee bara dhufutti immoo gadaa ijoollee xixiqqaas nu jabeessaa tanas isin jedhe san keessatti hammatama. Warri nu fakkaatan baay'eetu jira waan ta'eef. Achi keessaa odoon bahin artiin tokko akkamitti hojjetama hoo jette dhugaadha. Amma anaa Shimallisii Abarraadhaa duras mana tokko turree hiriyoonni kiyya an akka waaqee jiran akka Fiqaaduu Asheetoo kan diinaa ol kun walitti dhufeenyaan artiin kophaan hojjetamu. Cimina si barbaada. Walaloo feedaloo tokkollee burqisiisuudha. Ogeessi tokko si bira jiraate kiboordiidhaan laayinii san gaafa sii kennu ogummaadhaan dabaalamaa dhufta. Cimina achuma keessaa. Riitimii kufaa fi riitimii cimaallee ta'uusaa achuma keessaa argatta waan ta'eef ogummaadhaan gurmooftee hojjette wanti waliin mariidhaan hojjette sun hojuma jabaa baasta. Wanti mariin qabaanne immoo rakkumatti hafuu danda'a. Wal jabeessuun dirqama. Wal jabeessuun dirqama. Goobee fi shinooyyii irratti ciminni jiru akkuma jirutti ta'e akkuma goobee fi shinooyyii irratti Finfinnee akkasitti miidhagsitan irreecha irratti illee maal wanti ergaa isaan jedhan. Suni tan tokko dhahee hojjeta irratti tokko dibbee dha'uun hin dhibu. Ani cimina keessan kaasaniiruun jedhan. Cimina nu duras laafaa miti nu cimaadha. Haa ta'u goobeen cimina isaatiin ka'aa ture. Jetteere. Haa ta'u. Anyways
kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya xumuruuf jirra gaa qophii bareedaa fi miidhagaa artist Mogoroo waliin taasisaa jirra. Akka itti gammadaa jirtan abdiin qaba. Qophii keenya cufuu keenyan dura waa'ee Goobee irratti taasisaa jirra. Goobeen akkuma cimina isaatiin ka'aa ture immoo xiqqoo laafinaanis ka'aa ture. Artistoonni gameeyyiin tokko tokko garee kana lamatti akka qoodamu ta'eera Goobeen. Maal ture? Ta'uu qabaayyu. Goobeen bakka guddanti isaa qoodamu kun ciminuma si gaafata malee akka kootitti komii hin qabu. Waliigaltee dhabdan kan jedhamu. Hin jiru nu bira. Kuni akkuma duratti tan tokko hojjete tokko dibbee dha'uun inni bujjade sani. Oduudha malee waliigaltee qabna. Waliigaltee qabna. Goobeen akkuma namni fuula isaa wal fakkaatu gaafa hojjetu goobeen tokko amma naannoo sulultaatti mandaratti illee gisee hojjettu Goobeen safuu qaba. Duudaa mataa isaa qaba. Goobee akkuma gurma ooftetti bakka 10 bakka 5ttis hojjechuu hin dandeessa kun. Yaaduma namni haasaa. Yaaduma namni haasaa. San keessatti Goobeen kun aaduma tokko sirbina. Afaan tokko sirbina. Odoo walitti baay'attee nama 200 nama 300 taate gaafuma hiriirtee dhiichistullee walitti bootumti sunus hanqachuu danda'a. Malee Goobeen bakka 10ttis hojjetame. Bakka 5ttis hojjetame. Afaanuma tokko aaduma tokko hojjenna waan ta'eef ana cimina jira. Baay'ina keenya agarsiisa kuni. Haawultu dubbii. Ashi karanaan naf fudhadha. Baay'ina keenya agarsiisa. Sirriidha. Akkasitti jedhanii too sirreessuun waan tokko. Baay'ina keenya agarsiisa kuni. Oromoon bal'aadhaa miti ree? Nuuf baay'adha. Isinillee miidiyaan kunis akkanumatti nu baay'atu akka Goobee sanitti. Hayyee leel carraan si kenna dhumarratti wanti dhaamsuu dabartuu jiraate oolmaa keetirraa kaatee muuxannoo keetirraa kaatee haala yerootirraa kaatee wanta barbaadde ani gaafii koo xumureera akka biyyaattis akka nama dhuunfattis akka ogeessa tokkoottis wanti dhaamtee darbuu barbaaddu carraa. Guddaa wanni nan dhaamee darbuu barbaadu Oromoon durattu jabaadha. Tokkummaan keenya barbaachisaadha. Tokkummaa irratti cimuu qabna. Akka ammaatti duratti naa kaastee Goobeen maa baay'atee faalladhaa jette san odoon ta'e tokkummaadha. Warri garasiinis hojjetu sun tokkummaa qaba. Ijoolleen achi garasittis hojjetan sun achi keessa ijoolleen ani beekutu jira. Ijoolleen ani wajjin hojjedhe keessattis warra wal beeynu jira. Nu bira mufaatiin tokko hin jiru tokkummaan keenya jabaadha. Ammallee tokkummaan keenya dagaagu jira. Akka dhuunfatti namni immoo galateeffadhee bira darbu Raggaasaa Guutaa naannoo Ayaat kana jiraata. Guddaa namni isa galateeffadhu namni isa kabaju naa jiraadhu. Isin soraa bulaa gara fuulduraa isin jedha. Geerraraan baanu moo akkanumatti gargar baanu? Akkasitti tole. Geerraruu hin dandeechaa? Maan naati geerra. Ani si jala hin qabu. Maaliif seeti? Mogoroon warra buleeyyii artistoota buleeyyii Salaalee keessaa geerraraan illee addaa jedhama. Jechuun geerrara kan kee ta'uu dhiisuu mala. Salaaleen geerrara baay'ee qabaa tireen. Dhugaadha afoola baay'ee qaba waan ta'eef. Salaaleen Oromoon Salaalee afoola baay'ee qaba keessumaayyuu. Xinnaa guddaa geerrarsi yoo jennu afoola kana walitti firoomsitee bakka hundaa akka ga'u taasisuudha. Amma siin geerraru sirba nani qabutu jira. Baaroodhaan asii seenaarra. Baay'ee. Kashirra maaltu dhugaa isaarraa deemalee Oromoo maaltu tuqa warra maraate malee Logoo madduu gundoo kee akka minaan hin yaasne sossobadduu collee kee akka biyyaa hin baasne. Arsii Baalee qamadiif garbuu tullu waliif naane inna kiingandaaf duulu nuti maa waleen naane yaabbayyoo finfinneen kootaan olaala Baleerraa kootaan olaala Arsiirraa kootaan olaala Harargeen kootaan olaala Walaabuu seeratumaa odaa roobaa jalatti walii galtee godhadhu of taa'ii waan keerratti irreessa waa beekamaa Useen Bunee Faliyyi gootatu leellifama gootatu goota dhalcha addaan nu baasu shirrii har'a sorreerra jamaa. Thank you so much. Asitti argamtee sagantaa bareedaa kana akka hojjennu waan nu taasisteef
akkuma dura jedhe kabajamtoota maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa si galateeffannaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya isa daawwattan fakkaata. Egaa yeroo biraa immoo artistoota akkanaatiin yookaan immoo warra lafaa ba'aniin ta'uu mala warra buleeyyiin ta'uu mala kan biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna galatooma. Thank you.